Anu feesinitti madheera naasaa narraa isin jedheera ni manni kanaafu wanni isinatti narraa haasoftanillee hin jiru an maatiin qaba firan qaba nama narraa haasawuun qaba wanni namni miidiyaa narraa haasawuu fi ajandaa nu godhatuuf sagalee kiyya waraabuu hin deemuuf hin jiru isin galee kanaafu warra ajandaa mana ifachuu barbaadan achumatti itti fufaa jabaadha warri isatti ajamtanillee dhaqaa dijuu siingiliidha warroon viidiyoo isaa postotaa jirtan jabaadhaati dhaqaa bira waliin jiraadhaan isin gadhiiseera jechuun kazii boohala anis jireenya koon jiraadha anis jireenya isaa jiraata ilmi namaa takka qofaan qabu ishee carraan takka qofaa miti never ever annamu dubartii jajjaba muumazin biloo taraadhaaf kofoo adalloo never akkasiin nan guddisne warri kan qofu een waliyyuu tankaaraani kamaan nan balai ማለት ነው akkatti jiraadhus akkatti wanna idus nan beeka isin galee akkatti jiraadhu nan beeka kanaafu wannan miidiyaa irratti bahee jireenya kan koo himadhillee hin jiru warri jireenya namaa mootu giddiidhaan geessintanii abaxxarru malee hafarsinii addaan baasnu malee jettan immoo achumatti kooma keessan hafarsitan malee anarra wanni isin argattanis wanni isin dubbattanis hin jiru kasanii dhalaa koo kiilisitu balleessaa qabdaa yoo nan jedhe abbaan qaba abbaan kiyyanatti muree intalatiyya siif balleesse darsi kee akkanan godhiyyoo naan jedhe irraa fudhadhee lakki intalatiyya asin balleessineen akkana godhoo jedhe intala abbaa qabdu intala abbaa beekanii natti muree waan inni natti muree nan fudhadhaa jechuudha. Saniin ala wanni biraan jiru. Isin galee. Karaa deemtuu miti an akka beeraa mukoota isaa bososatu sana karaa deemee ittiin galleen. Maatii karaa deemtuu fuudhee akkasitti gadhiitee bulchuu mirga qaba. Bakka addi kana koodii nama kabaji kan namni respectii walii kennuun bareeddu dabar. Wanni isa wajjin haasaa hin jiru kutanuma. No isa wajjin wanti haasoftu hin jirtu wajjin haasa isa wajjin haasaan qabu narra gabbuusiin sun hin dubbi akkamitti nama dhiistee nu kabajaa keessaniif haasaa irra bara. Malee dubbii kanarraa argachuuf miti yookaan waan sillee jaalanneef yookaan waan isallee jaalannuuf si galee waan jiru dubbii keessan jidduu kanatti fixuuf malee waan irraa argannu hin jiru si galee. Kanaaf waan jiru hundayyuu amma wanti ati isa waliin haasoftu illee hin jiru egaa walitti buutanii siifan dawwalaa keessan haasofnaa. Waan jiru ati illee naaf natti himta isarraallee hubadheera. Kanaaf gaarii miti garuu mee baalee ollee deebisa wal. Sila koo ati maa nama tuffatamu jetti maa nama galchite abaaboo sila waan qabnu silkii keessaa fixanne abbo. Abbo maali jeni abbo intali ooyitee nu aarriitu wallahi na gubdii ibidii na qabatee asiin dhufee. Qaatu ol gura ramadaan ababa yoo xiqqaate ababaa 300 ol fixee dhufe. Sila makarabbi laakosi tokko nan barreessee jawaar maama biranga dheerinna. Koo dhaggeeffadhu yeroo gargaree jechuudha. Inni beektan akka hammeenya keellee hin beekne. Indeet ndammooddi isaa kaadhe dalfasoo. Kanati nama kee hin beektu. Nama kee hin beektu wallaahi lazi. Amma kiyyaa garaa qulqulluu kan dabar silaa ofii qabdee itti dhiyaachuu qabda. Wallaahi lazi. Lamun dunoo soo muddanyi taakaalee isheenii lasoo ba'aa hunu hinjii buustu adallahu sii galee. Irradda shaala waa maraa sii taraddaa wallaahi lazi. Gin waan namni hin beekne beeka. Sii galee lazzaanu sii taraddaa ginnati dammoo jechuudha. Namatti dhiyaadhu. Sigale lasau qarab shi yeroo baay'ee maaliif namni nama dhiyaate hin badu sigale hoo ati amma laalmee isi damaa wal jaalattanii wal quuxeessaa jirtan wallaahi wal quuxeessaa jirtan sigale wal quuxoodha malee kun kooki waan intini weessitti fakkaatin kiyyaan balleessaallee yoo qabaate kabaja ramadaanii qabdu kabaja naa qabdu sigale ani ilma baaleeti sigale hayyuu baaleeti sigalaami abbaan kiyya hayyuu baaleeti ati gootittii baaleeti. Kabaja ramadaaniifuu qabduuf kiyyaa asirraa wanni godhuun qabdu sii galee wayita kiyyaan dhufesan kabaja isaatiifuu silaa jechuudha. Halkan takka namni waliin nyaate illee akkas wal godhee wal biraan taru sii galee kabaja isaa qabduufuu mucallistee taa'uu qabdaa ture maaliif rispeekti waan jedhamu itti jira namni aga fedhi badaawwate aga fedhi nama rabseen bakka itti saalfadhu itti jira sii galee kanaafuu ati canaannaqee wajjin qabanii wanni martuu hundumataa sii galee namni yoo keessaanis dubbise nama jalaa dubbadhu.
maaliif amma ramadaan nama kabajanii bor walitti araaramtanii warri adda kanas jedhee arrabsu kun muluun isaa jechuudha. Bor sheemi qaban si galee warri kiyyaa kingi kookii akkan jedha koomantii barreessu kun martinuu inki jiba warri koomantii akkatti namanii si galee kasii arrabsullee kasii faarsullee martinuu bultii keessan batabatu akka siiduu naatiif reedii isin godhu jedhan. Dhageette? Wallaahi laziin korwaa isin jedha tokko keedha akka siiduu naaf reedii taatan. Akka siidunaa fi umufuraa ol taatan umufuroo si galaa miti kanaafuu jiddii keessan qilleessan dhaqinaa okee kiyyaan dhufee oseenee taa'ellee callii taa'ee wajjinaasi maaliif kabajaan mana kee dhufee sitti haasa'ee viidiyoo san wallaahi lisiin garaana nyaate wayitiisan rabbii keessa choominni kama dhugaa si jaarata lubbuu kookee shaati damoo kaa ijoollee seennaami bakka xalli jedhi akka ijoollee jechuun asfaraarra jechuun hin jiraami bara asfaraarruun bareeda zaachaa gochuun bareeda si galee. Kan bakka jira miti bakka anda kayak akka kenna santai gaati maal taasisa akka isaan laaleni akka ijoollee teenaa santai san maaf sin jedhe yaane jechuun baay'ee si taasoo ullee barbaadu kooki bakka tara daa'u ala bakka tara jisau maaliif namni aguma namummaa jiru yookaan ammoo aguma walitti dhiyaatu aguma amma fakkeenyaaf aguma kiyyaa fi si an kiyyaan beekami kiyyaa dura ol beeka si kiyyaa irraan baradhe akkanatti baalii yoo naan jettee naan achirraa si jajjabeessuu jalqabe. Lamun dunno ijoollee biyyatti jaate akka hamtuun takka sirra qabuun barbaadu si galee ijoollee ganda takkaati. Egaa baashaadha kanaafuu oomofanni fedhee dhufee si dura deeme malee si duubatti hin deebi'u okee. Kanaafuu wanni hin jedhini waan kiyyaan jedhullee dhaga'ee haaseenuu homaatti ragaaga'e wallaan si galee. Wanni haaseenuu yoo wajjin haasoo barbaade wajjin haasoo yoo haasoo illee hin barbaadini keessaan ramadaaniin silkii keetti ergi. Keessaa wajjin haasaa si galee akkanuma tokko jechuudha keessaan haasaadha waan kana dubbii kana fixaa wallaahi inni illee si cubbisa si galee yookaan bolloo itee faataa si cubbisa bakka xuruu miti warra dhaqoomantii si kennu namni 2,000 seera taa'u namni 1,000 seera taa'u kun waan akka faayidaa siin qabu bultii jettu faayidaa sii qabu bulitti wallaahi wanni bultii isa mee namni akkati wayitii ati kiyyaa wajjin jirtu akka si arrabsan argaan jirtu si galee. Hadda uumaa si godhaa jiran si gayyaate ijoollee maanteen si galee inni garuu masoo kana si baasuuf si galee masoo kanatti bakka maraa si arrabsan kana si baasuuf si jala deema malee waan biraatiif miti fotoo kiyyaa akka galaxafamee arrabsan morgite bakka marri feesbuukii marti fotoo keeti tiktookiin fotoo keeti akkana godhee akkanatti wanni godhee ofirraa aree jedhan si galee inni garuu hillikiisaniif waan si jaalatuuf hillikiisan si baasuuf akka isin jedhe kookii malee hammeenya keeta kan qabu wallaahi ladim. Atillee ammeenya isaan qabdu atillee rakkoo faamilii wal qabateef waan ta'eef malee ishii si galee kasi arrabsaa jirullee ijoollee ta'e malee ijoolleen takkattiin mee ijoollee maartii gabbaatee si arrabsitu argitee miidiyaa kana gubbatti hin jirtu ijoollee matii na ta'a mobaaleetu si arrabsaa jira gadi bahee kan miidiyaa kana gubbaa fotoo kee ofaalloo ijoollee matii ijoollee ganda keenyaati sanuu ijoollee ganda keetii oo dhugaatu sitti mee kana waan ta'eef masoollee ofitti wanni hin godhini si galee dhiisi bakka waliin haasaa keessaa wajjin haasaa barbaadan itti deebii ummata kana garaa gubi wasin nyaallo wallaahi kam dhugaa sin jira kana onni marraa sitti haasaa garuu haasaa kan qaldii takkan qabu si galee waan taree marayyuu dhalaa miti osoo hin dhalaa 4-5 fidee mana kaa'ee waan ummanni kun si godhaa jiruuf yookaan ammoo inni si duuka kana godhatu kana laaluu qabda si galee akka nama guddaa wayitii akka nama guddaatti illee yaadu akka nama guddaatti yaadi ol galchiin kiyyaa ramu. Ani wanti dabaluu barbaadu dhugaa dubbachuuf miidhama qabaachuu dandeessa. Miidhama kanallee kasii ilaalu numa si galee. Tokkoffaa akka barbaadillee hoo ta'e namni nama qaba si galee fakkeenyaaf fira qabdaa hiriyyaa qabdaa waan kun osoo maatii yoo osoo waan guddatee yoo maatii hin gahin nuungaachuu qabda osoo kiyyaanuu si miidhee osoo kiyyaanuu waa siin godhee nuungaachuu qabda si galee. Kanaaf amma innillee nama fagoo jiru miti. Akka ofitti akka si miidhee yookaan akka ofi si miidhee argee viidiyoo inni hojjetaa rollee haasaa inni haasaa rollee waan argaartu. Kanaaf amma taas gabbaayiti. Keessattuu miidiyaa kanarratti wanti guddaan na jibbisuuf miidiyaa kanarratti namni beektaa namni dhugaan nama wal jaalatu hin jiru nama foloo itti guddifatu malee
nama diiguu deemu malee namni nama ijaaru hin jiru si galee. Kanaaf waan jiru nama kanatu si ilaala nullee hin tuffatini yoo miidhamte illee miidhama kan keellee si ilaala. Nuruma kaayadhuuti obsimee waan jedhullee caqafannaa oo danda'ame ammoo waan jira dubbanne lafatti gabbuunee waan haasofnu ta'a. Kanaaf nuuf jecha obsi waan jedhullee dhageenya. Yoo isiin barbaaddee miyuutii irraa kaafatee haa dubbatu itti haa dubbatu yookaan ammoo miyuutii qabatee haa taa'uramu sii galee maaliif fedha siillee eeguu fi qabna sii galee kiyyaan akkuma fedhallee balleessaa qabaatu kookii uummataa keenya kaarrabsu jala gatee hin deemne sii galee duuka deemee wani uuma balleessaa iyyuu qabaatee jechuun wallaahi ramadaan uuma balleessaa iyyuu uuma isiirrattuu fidee waa achitti godhe uuma isiirrattuu fidee waa wanni galchate akka nama keenyaa duuba taa'ee ijoollee wajjin ittiin kolfine sii galee akka ijoollee teelesii goote maqaa isiin ta'u yookaan ammoo isiin xiqqeessine sii galee gabbayeetiin dhalaa fedhe waliin deemuu danda'a dhalaa fedhe fidee akka fedhe godhuu danda'a isii irratti akka fedhe chiitu gochuu danda'a gin namni kalee waliin nyaate wayii waliin dhuge wayii garaa wal nyaata sii galee isii irra qaamaan jira isii irra umriin jira hin yaada sii galee maaliif kalee masoobaayee wajjin arrabsaniini maal qabdan jedhanii jaartitii irraa uummata arrabsaa ture ofirraa sii galee garuu hadha wayitatti gayyaa'anii feesbuukaa fi miidiyaa kanarratti fotoo isaa dhiisanii fotoo isii galabbatanii arrabsan isatti dhagahama maaliif sababa kiyya akkana taateedha. Si galaa miti sababa kiyya wanni kun marti isii irra gaheedha ka akkana ijoolleen ganna keenyaa guutuun diga yaatee arrabsitu. Inoommi kana waan ta'eef kiyya atillee jechuudha akka nama tokkootitti. Ani wallaahi billaahi piraankii se'a amma kookii irraa dabaafadhe malee waan piraankii na godhan se'a. Si galee dubbiin ka achi fagaattee si galee kanaafuu kookii sha'atillee dhiisi bakka. Wanni illee ergii fi yoo bakka dalagaallee jiraatte lookeeshinallee ergii fi silkiillee ergii fi waliin haasaa walii deebi'aa viidiyoo takka waliin dalagaa atillee araarfata kiyyaa araarfadhu akka aadaa arsiin qabduutitti araarfadhu si galee namni ammoo jechuudha biyya jiru kana keessatti wal bira jirtanii walirraa fagoon jirtanii dhaqiitiniin akka nama tokko dubbisiin yoo isiin bakka dalagaalee laatu isiin mana namaallee jiraatte fuudhii dhiisaa waan kana miidiyaa irraa wallaahi dhadhiin nama miidiyaa kana gubbaa kanatti isin arrabsu kana mataa wagga cabsuu qabdan malee ofitti wal kolfisiisuu qabdan isin lachuu. Si galee dubartiin hadha kiyyaa jala ol teettee ergattu sunniin marti jibbaa kookiiti. Yoo dhugaarsitti mi'aan dhiirri hadha hojjara teettee kookiitti ergattu kun marti jibbaa kiyyaati. Kana waan ta'eef qilleensa walitti hin naqinaa ishee bakka dhiisaa fituu bakka wal dhiisaa bakka. Kana sin jedha kiyyaa miyuutii irraa kaafadhu dubbadhu. Luraan dursee assalaamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani wanuma takkatti bichaa dubbadha guddaallee naasa'u. Yaa mee wanummaan ani sii godhee ishiin kana hunda akka hin dararamu yookaan ammoo bilbila narraa kaasuu didduuf maal akka ta'e bichaa kana qofa gaafadhaati. Yoo ammoo hin barbaadullee jette rakkoon qabu. Andite araara musaa yoo hin barbaadu jireenya isaa wajjin jiraadhu nagaheera jireenya kee jiraachuu barbaadu jette inni wanni illee jenna dhaabachuu nan danda'a. Kiyya bakka kana si qabadha kiyya. Yoo xiqqaa no bakka kana si qabadha dhiisi miyuutii qabadhu kiyya no bakka kana si qabadha dhiisi anas hin jedhee anas si dhaabee dhaabadhu. Waan sin jedhee qaba kiyya waan kana as gubbatti naasa'ini akka nama tokko waan sin jedheef keessaa naasa'u dhiisi fitaa'u anas hin jedhee wayiif hin jedhee maaliif beektaa? Addallee kanallee waraabatanii tumaan deemanii si galee anammoo akkasirratti si woy sillachuu waraabamtanii hin barbaadu si galame akka nama tokko dhiisi waan akkanaa asirratti naasini yaaduma wanni wayii jechuun hin jiraame yaaduma waan kanaan adda ta'ee jechuun kana naa gaafadha kana naa gaafadha yoo ta'e garaa namaa ila dhage garaa namaa garaa keessattuu jaarsaaf jaartii kan beeku nama lama san namni biraa waa'ee jaarsaaf jaartii keessa seenee dubbachuun ulfaatallee si galee waan kookiillee jalannuu waan sillee jalannuu waan kana keessa seenee dubbataarra malee dubbii kana isin lamaanuu nama silaa dubbatanii fixachuu dandeessanii kanaaf amma dubbii araaraa wannuma silaa fuuldura keessan bareechisu wannuma gaarii dubbadhatillee kiyyaallee si galee waan garaas nyaattoo jiraatte dubbii lafatti waan akka nyaattu gaara